ijoolleen kunni way mustarjaadha dhufanii ijoolleen kunniin achi way deebi'anii itti deebi'i mootii wanti isaan dhufaniif suni hojiin dhufanii foollaalaniiti moo viizaa viiziitiin galchammoo firii viizaan galchammoo viizaa kaddamaatiin galchammoo kanneen sadiin keessaa miti qoddannaa baasi. Amma mucayyoon akka jettee dallaala nu hojjete. Dallaalatu warra achiin talata namitti biiroo tana nu eejansii tana nu ergee akka dhufu dalagaa hin seenne. Kana fidanii viiziitiif fidan viiziitii jechaan turistiif fidan. Okay, erga turistiif fidan ijoolleen maali firachi daawwatte turistiin viizaa turistii yoo ta'e viizaan turistii yookiin baatii tokko baatii sadii kana olii miti ijoolleen maal gootii turistiin dhuftire. Me asirratti kamisha nama sirriitti waan kana addaan baafatee beeku nama yaadii akkitti fidanii jalqabayyuu biyya kana hojiin dhufan nama baduka durayyuu turistii fidan malee hojii fidan turistii fidanii asitti waraqaa sirraa jijjiirama erga sirraa jijjiiramee yookiin maadaam sirraa jijjiira akkasitti malee hin jiru. Viizaa turistii jechuun maal akka ta'e viizaa turistii maaliin? Beek. Maal jechuudha? Daawwannaa. Daawwannaa gara biyyaa miti deebitu. Daawwannaa namni dhufu nama daddaa. Akkasumallee hin jiru kan Maal jira kennaa yoo ku haaromsi jedhu. Viizaa turistiitiin akkamitti seenaa waraqaan isii hojjeta kadhu? Akkasitti hojjetama Dubaayitti akkasii akka Kuweetiiti miti Dubaayitti turistii seentee sirraa jijjiirama. Yoo ati gaafa duraa turistiin dhufu ilaali. Ati turistiin dhufu viizaa turistiitiin seenuuf akkaawuntiin kee maallaqa qabaachuu qabu. Kan baatii turistii sun hanga sirraa dhuma maallaqa qabaachuu qabda. Turistiidhaan naawusikaa fakkeenyaaf waggaa lama dura biyya kana ta'e. Turistiin dhufe ji'a lamaatti viizaa ji'a lamaatti viizaa ji'a lamaatti dhufee kaansil godheen kaampaan irraa hojjete beekte seegalee akkasii biyya kana seena namni baay'ee. Okay, amma ijoolleen seenaa gala ishee amma akka Kuweetii sanitti deemee. Nama tokko sagalee taana yoo jettu namaaf sagalee taana yoo jettanii akkaataa sagalee itti tahantu addaan baafamuu qaba. Maaliif kana si gaafadhe beektaa? Amma urgeessanitti mucaan ijoollee lama gaafacha ijoollee lamaan tana gaafadha warra biiroo san turte ijoollee lamaan tana gaafadha sabboonte. Koi amma tartiibni maal seeta Suudii fi Dubaayin illee Suudii fi Dubaayin bichaayyuu Kuweet keessattuu jammaramaadha. Okay, warri maktaba qabu fidee maktaba ofii keessa keessisee Kuweetiyyuu amma waraqaatti baasuuf mokkoraaran qarshii gaafata malee. Okay, warri mokkoraaruun jira ganaa dhufee asittuu arguu jirtanii fidee maktaba ofii keessa kaatee achi arabni yoo tolobatte itti dhuftee guyyama san fudhachuu dandeetti. Wanni akkasii hin jira. Dubaay ammoo viizaan gonkumaayyuu viizaan dippiloomantiin hin jira viizaa hojiiti. Viizaan ati ittiin dhuftu ammoo Itoophiyaa irraa dirqama turistii jedhuu qaba viizaan kan kika Dubaay. Dippiloomantiin gonkumaa hin jiru. Wanni biyyoonni lama walii farramteentu jiru. Turistii jettee achi gabbuuteeti akkuma mucaan jedhe sirraa wanna jedha. Wanni dippiloomantii jedhu hin jiru gonkumaayyuu ka Dubaay. Okay? Suudii jira. Ani maali waa'ee Dubaay ilaalan yoo taate maatiin kiyya harka irra caalan achi keessa jira. Biyya kana keessa ana namni kophaa biyya kana keessa jiru. Obboleeyyan kiyya kan mana keessa hojjetan baay'eetu jira. Kan ala hojjetanis baay'ee jira achi keessa. Oofisaan immoo kan obboleeyyan namoonni kiyya kana aanu ka Dubaayin ergan wanni akkasii illee hin jedhini waa hundaa keessa beekna. Maaliif jennaan viizaa madaamin xalabattee viizaadhaan ijoolleen Dubaay seentu jira malee viizaa viizitii jechuun tokkoffaa viizaa seeraan alaati. Namni tokko himannaa himachuuf ijoolleen tuni nama iyyata gara koominiitii embaasii biyya Dubaayitti yoo kadeeman taate yookiin embaasiitti iyyanni kun haa deemoo jedhame bifa kamiin himatti ijoolleen kun turistii seenti. Turistii jechuun innumti tokko danda'a nama mallaqa of harkaa qabu amma akka obboleessi kenna jedhe kana kan dura wajjin dubbadde kun yookaan inni shariikaa yookaan beekumsa qabaa yookaan dandeettii afaan Ingiliffaa qabaa yookiin dandeettii afaan Arabiffaa qabaa sababa saniin karaa shariikaa koi kan fixadhaa qoyka yoo fixadheen harka qabda guys obboleessa kee amma fixadhee mucaan kun amma turistii waan dandeettii qabuuf yookaan gara turistii irratti hawwadaniif jiran waa'ee Kuweetiin ol qabatee immoo iqaamaa amma zanan viizaa viizitiin dhiyoo kana banamee jira gallakkifamee jira
baatii tokko akkasii natti fakkaata erga viizaan viizitiin gara Kuweetii kan erga baname. Viizaan viizitiin kun bifoota adda addaa qaba. Viizaa waggaa tokko viizitii waggaa tokkoon dheerinna asseentee kaatee baatee deebitama. Masalan viizaa shariiqaa barbaadde akka viizaan kee 18 firii viizaa sii ta'uu barbaadde achi baatee kaateeti baatii muraasa akkasii kenname biyya kana keessan turta biyya dhayxee as deebita gaafa dhayxee as deebita san immootu viizaan keessii rukutamuu hin danda'e akkasi baafte Kuweetam kan bahe akkasitti garuu amma dhufee namni kaddaamaa filattee Kuweet dabarsuu hin dandeettoo jedhan kanaan dura amma yoo gallakkifte malee sa'aatii 24 namni viizaa viizitiidhaan biyya kana galche lammiin Joordaan tokko ofirratti dha'ee haadha ofii biyya kana fidate. Sa'aatii muraasaa qofa itti seene sa'aatii ja'a qofa bichaadha. Sa'aatii ja'a qofa viizaan isii irraa dhumatee sanuu jaddaduudhaaf yookiin sirreessuuf yoo inni dhaqu haadha warraatiif abbaa isii warraallee qabanii biyya dabarsu. Viizaan viizitiitu sa'aatii sirra dabarran Kuweetiin keessa darbanii si baasan. Kanaan jechaan mati jettu kan ammoo ani amma sirraa dhagaa jira asuma seentee madaamii filattee ofirra garagalchanii jiru kana ani beeku. Kanan beeku ani yoo Kuweet waan akkanaa kana baaftee ani hallahu alam keessan qabu kana qoon. Achirratti ammaal achirra wanta wayitu jira beektaat waan atin hubatini. Wasi jalmar dallaalli warri nurra ga'e ummata baasu kombortaa lama ummatatti uffisa. Kombortaa lama itti uffise uffata lama itti uffisa. Jalqaba fiiziin turistiin ka ittiin dhufu erga boolee achiiti ittiin ba'ee deebi'ee boolee asiititti waan biraatitti jijjiiree eega. Mootummaan ba'ee turistiidhaan beeka. Ati kombortaa lama itti uffisee jira mootummaan Itoophiyaa waan biraatiin beeka mootummaan asii waan biraatiin beeka. Ummanni keenya hedduu kanatti rakkataa jira. Ummanni keenya kana irraan beeku. Ati waanii dhugaadha siif waan sitti fakkaate dubbachuu dandeessa. Dhibamee namni mana yaalaa dhabaa jira. Dhibamee du'aa jira. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf kaleessa ana biratti mucaan wayii dhibameeti hanga du'aa ga'e. Nama yaaluu dhabamee. Akkasitti warwaannee dallaala isaatti bilbilaan silkii nurraa cufate. Kafiila isaa kan inni asitti hojiidha dalagsiisutti bilbilaan silkii nurraa cufate. Maaliif kombortaa lama uffatee jiramu dallaalli Dubaay kombortaa lama kan yeroo tokko kan Itoophiyaa baasu waan biraa ka asitti eegu waan biraa. Osoo kombortaa lama qabaachuu baatee ummanni miidhamu dhugaadha. Miidhaan birrii ofii dhabee biyyatti deebisa mootummaan Dubaay qabee. Birrii ofii dhabee sammuu nagaatiin biyyatti deebi'uun dhiyana. Asitti sammuullee nagaa ta'an jiru namni keenya. Dhiirarra dabree dubartii rakkisaa jira. Dubartiillee qaxxitaadhaan wanti kafiillee achi asii maadaamiin ergattee fudhattu hin jiru Itoophiyaa kan ittiin bayan. Akkuma Samishaan jedhe jechaa. Achi turisti jedhee baasa yoo boolee asii geettu waan biraatiin eega. Employmentiidhaan eega kan hojiitiin jechuun fiizaa. Fiizaan lama baasa si jalqaba. Fiizaan lama sii bahee haga boolee haga xiyyaara seentutti fiizaan dippiloomantii gonkumaa siyyuu gamu ka Dubaay. Dhiiras ta'ee shamara. Dippiloomantii si ergamu boolee Itoophiyaa keessa dippiloomantii arginaa duuba si deebisan. Dallaala Dubaay ka kombortaa lama uffatee jiru kanarratti haa tumsinu haa ujennu ummanni keenya dhumaa jira. Kan miidiyaa irratti ol bahee murdataa jiru muraasa. Kan miidiyaa irratti ol bahee hin jirre garuu ummata hedduutu miidhamaa jira dhugaa rabbii. Waan beekuu qabnu jechaadha. yeroo tokko naaf wanni Baay'ee irratti hojjenna carraa walii kenna obsituu fi sabboontuu na dubbatan. Video ila kana keessa darbeerraa yaani obsituu fi Maki koi meti koti sabboontuu dubbatame keessa jira waan ta'aniif carraa isaanii dabarsan gaafii gaafachuu barbaadu amalaa gaafatu. wayii nagaan siniifaa tokko nagaama sagaleen kiyya Tifufin nagama jiran. jecha amma jettanillee sirriidha. Ani wanti narra ga'e tokko hin jira. Ji'a 2 fi torbee 3 muluun biiroo taa'ee akkaataa isaan biyyaa nu fideen akkuma dhuftanii
airportitti madaamisi qaqqabalteedhanii nu fidan innaan nu fidan jechuudha. Garuu immoo haa ta'uu malee waa'ee madaamatti arginu hin jiru isaan tun taqabbalee kuma dhufnee isaan nu fuudhanii biiroo isaanii nu geessani. Achi gaafa biiroo isaanii nu geessanu ijoollee fateessu qabdu bakka ciiftuun qabdu. Waan isaan dhugan bishaan isa majilaa itti nyaata hojjetamu dhugaan jedhanii nafseedhaaf wanti goonu jiru isuma dhugnee nyaata galgala ganama qixxa tokkotti shaa wajjin nu namni iraata wajjin roozii duwwaa feeltee nu kenniti bilbila akkuma jettan bilbila nu qabachiisee bilbila nurraa guurte. Achi geenye jedhaati maatii keessanitti maatii gisee tokkotti bichaa achi geenye dha malee biiroo jirra hojii galleen hin jiru. Gini achi geenye jedha maatii keessanitti isa afaan tokkicha sin dubbisiisu kanaan booda hin jiru. Yeroo ammaa qaraamanii irratti lakkaa'an jettan isaantu kaffala. Qaraama sana isaantu kaffala garuu gaafa hojii galle madaami keenyatti maniit mindaa ji'a lama nurraa kutu. Ishiin mindaa ji'a lama sana kennitiif odoo nutti himin jechuudha. Malee wanti biiroo nani keessa ture mindaa ji'a lama sana madaam irraa fudhatu. Hojjetteetu jechuudha. Garuu galata waaqayyoo nama hojii galee hojii kiyyan jira achitti sin deebine niitiin ishiin na fudhatte mindaa ji'a tokkotti bichaa kennitee fi kan ji'a tokko hin didde. Akka amma sabboontuun dubbatte kanatti